Jesus, Jesus, gedensiama, najari tebe tati takuma, ergasi argate nagamba egala. Gargara kiya sinjada, kanyiso kiya sinjada, abodan sakiya, abodan sakiya. Yeso dan sakiya, Yeso dan sakiya. Nagete asin nagete, tera poko namaran desa. Kamarate pade urdigar galay, pamate bumake jala, jusan argate, udise parade, jusan argate, udise parade. Heya, 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 ampapagia, heya, ampapagia, heya. Haleluya, nagaan Waaqayyoo gooftaa machaaf haa ta'u hunduma keessaniif bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa inni beekumsa namaa dandeettii namaa gararraa hunduma keessaniif bakka jirtan hundumaatti maqaa Yesuus Kiristoosiin isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma guyyaa 3 walitti aansinee sagalee Waaqayyoo nagaa jedhu irratti dubbachaa turre. Har'a kutaa arfaffaa isaan qabadhee dhiyaadha. Isiniin jedhee waadaa isiniif galeen ture kutaa arfaffaa isaan qabadhee dhufe. Waaqayyo nu gargaaree carraa guddaa nuuf kenne jireenya keenyaaf, foon keenyaaf, hafuura keenyaaf nagaa kenninaan raafama keessatti, goolama keessatti, dhukkuba baay'ee keessatti, du'a baay'ee biyya goolaa, addunyaa goolaa jiru keessatti nuti nagaa Waaqayyoo irraa kan keenye nagaatti eegamne har'a geenye. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Nagaan kun egaa sammuu namaa gararraa waan ta'eef gaafa hundumaa karaa Kiristoos waan nu eeguuf manni kee nagaa ta'e, jireenyi kee nagaa ta'e, barri kee nagaa ta'e, hojiin kee nagaa ta'e. Nagaan Waaqayyoo ammas bakka jirtan hundumaatti lubbuu keessaniif foon keessanii wajjin haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo dubbisuu kootiif waliin itti fufuu keenya dura kadhannaa gabaabaa isaan kadhadhaa. Ati guddaadha, ati Waaqayyoodha, ati gooftaadha, maqaan kee haa ulfaatu. Haala hundumaa keessa, raafama hundumaa keessa, dhukkuba baay'ee keessa, du'a baay'ee keessa, naasuu baay'ee keessa, lolaaf oduu lolaa baay'ee keessa gargaarsa kee araara keetiin dabarsitee har'aan nu geesse. Sammuu namaa gararraasa ta'e nagaa keetiin jireenya keenyaaf tasgabbiif boqonnaa nu laatte. Gab jenne akka jiraannuuf jireenya keenya, lubbuu keenya, hafuura keenya eedde maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo gooftaa, yeroo kana immoo sirraa barachuudhaaf abdii jireenya bara baraa sirraa fudhachuudhaaf keessi keenya akka hin raafamneef, hafuurri keenya akka hin raafamneef, manni keenya akka hin raafamneef, sammuun keenya akka hin jeeqamneef nagaa sammuu namaa, laphee namaa, mana namaa, bara namaa tasgabbeessu isa namaaf kennu dubbii jireenyaa, dubbii ulfinaa, dubbii dogoggora hin qabne, soba hin qabne, dubbii yaa Waaqayyo gaafa hundumaa dhugaa ta'ee bara baraan jabaatee dhaabatu sirraa barachuudhaaf dhufneerra. Nutti dubbachuudhaaf afaan keessaa haqqadhu. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyoof ulfinnaa ta'u obboloota koo nagaa kutaa arfaffaa kutaa isa xumuraan dubbadha. Irra yoo Waaqayyo na gargaare kutaa tokkoffaa keessatti nagaan si keessa jiru nagaa akkamiiti kan jedhu irratti an dubbadhe. Kutaa lammaffaa keessatti nagaa kee maaltu goola, maaltu nagaa kee jeeqa, akka nagaan kee tasgabbiidhaan akka inni ittiin fufneef maaltu goola, maaltu jeeqa nagaa kee kan jedhu irratti an dubbadhe. Kutaa sadaffaa irratti ammoo nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamneef kan godhu keessaa inni jalqabaa gaheen keenya maal isa jedhu irratti an dubbadhe. Gaheen keenya maal isa jedhu iddoo adda addaa ja'atti qoodeen waan nurraa eegamu dubbadhe. Har'a ammoo jaalala Waaqayyoo ta'e kutaa arfaffaa kutaa isa dhumaa keessatti nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamneef gaheen Waaqayyoo maaloodha kan jedhu irratti an dubbadha. Yeroo darbe isinitti meera nuti waan xiqqoo gooneetu Waaqayyo waan guddaa akka inni nuuf godhu goona. Nuti waan xiqqoo yaalle, waan xiqqoo tattaafanne, waan xiqqoo foon keenya, hafuura keenya, lubbuu keenya, haala keenya, naannoo keenya irratti tarkaanfii fudhannuun Waaqayyo ammoo waan guddaa hojjetan isiniin jedhe. Yesuus Kiristoosiif ulfinnaa ta'u. Egaa akkuma yeroo darbe isinitti hime
Waaqayyoo waan nuuf kennu hundumaa kennuudhaaf safara malee akka malee hanga malee irra caalchise isa nuti barbaannu gararraa caalchise kennuudhaaf dhangalaasuudhaaf nuuf roobsuudhaaf Waaqayyoo hin sassatu, hin rakkatu, hin qusatu jedheen ture. Garuu nuti fudhachuudhaaf qophaa'oo ta'utu nurra jiraata. Ilma nagaa ta'utu nurra jiraata. Nama nagaa hordofu, nama nagaa baatu, nama nagaa kennu, nama nagaa of keessatti moosisu ta'utu nurra jiraata jenne. Kana jechuudhaan Waaqayyo immoo har'a maal godhaga isa jedhu irratti waliin dubbanna. Na dhaggeeffadhaa. Sheerii yoo gootan kallattiidhuma na dhaggeeffatan sheerii yoo gootan hiriyoonni keessan Facebook isa kan keessanirraa carraa dhaggeeffachuu argatu waan ta'eef sheerii godha. Egaa Waaqayyo jalqabumaa kaasee kaayyoon Waaqayyoo inni guddaan ilmaan namootaa nagaadhaan akka jiraatanidha. Maaliif akkas jette naan jechuu dandeessu? Waaqayyo maaliif kaayyoon isaa namoonni nagaadhaan akka jiraatan barbaada yoo jettan inni guddaan Waaqayyo ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti erguudhaan Yesuus Kiristoos jireenya nuyi jiraannu rakkina nuyi rakkannu rakkate jiraate ilmaan namootaa cubbamoota harkatti miidhame reebame dararame fannifame fannoo irratti lubbuu isaa dabarsee kennuudhaan hojii guddaa inni hojjete hojii nagaa buusuuti. Maal jechuudha kana jechuun Yesuus fannifamuunsaa kaayyoon isaa tokkoof tokko maalidha? Namaaf Waaqayyoon walitti araarsudha. Maal jechuudha kana jechuun namaaf Waaqayyo gidduu waliigaltee dhibe, nagaa dhibe, jaalala dhibe, hariiroo dhibe iddootti deebisu jechuudha. Waaqayyoof nama walitti araarsu. Araarsuun egaa akka isa kutaa tokkoffaa keessatti dubbanne biyyi lafaa waan inni fayyadamu tooftaan inni fayyadamu sanaan miti. Tooftaan biyyi lafaa conflict resolution strategy biyyi lafaa fayyadamu rakkoo dhabamsiisu. Rakkoon akkuma jirutti bakka jiru taa'ee namoonni rakkoo sana utuu hin tuqin walii galanii akka jiraatan gochuudha jenne. Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamuunsaa ammoo rakkoon akka jiraatutti, cubbuun akka jiraatutti, diinummaan akka jirutti, cubbamaan cubbuusaa baatee akka jirutti Waaqayyootti araarsuu miti kaayyoon Yesuus. Maal gochuudha ree? Cubbuu dhabamsiisuudhaan, diinummaa dhabamsiisuudhaan, nuuf Waaqayyo gidduu waliigaltee isa dhibe deebisuudhaan, rakkina jiru balleessuudhaan, keenyan diinummaa diiguudhaan nuuf Waaqayyo gidduutti araara buuse. Araara jechuun egaa Waaqayyoof nama gidduutti araarri ta'e egaa cubbuu kaamse miti, cubbuu haguuge miti, seenaa jaldeessichaa miti. Inni Yesuus Kiristoos hojjete cubbuu sana galagalchee buqqisee iddoo isaati balleessuudhaan cubbuun keenya bara baraan akka inni yaadatamne gochuudhaan waan hunduma haaraa godheeti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan hunduma haaraa godhe. Hariiroo anaaf Waaqayyo gidduu jiru, hariiroo siif Waaqayyo gidduu jiru haaraa godhe. Cubbuu kaleessaa akka jirutti suuraa balleesse. Kana beektu laata? Cubbuu kee kaleessaa Waaqayyo har'as irratti yaadatu. Waaqayyo waan irraanfatu tokko hin qabu. Waan Waaqayyo irraanfatu iccitiin isinitti hima. Waaqayyo waan inni irraanfachuu danda'u inni guddaan inni jalqabaa Waaqayyo cubbuu namaa irraanfachuu danda'a. Galmee baatee si duuban deebi'u Waaqayyo. Dosee kee galagalchuudhaaf si boodan deebi'u Waaqayyo. Maaliif yoo jette yoo dosee kee galagalchillee doseen cubbuun kee irratti barreeffame sun jallinni kee hammeenyi kee kaleessaa irratti barreeffame sun gaafati qalbii jijjiirrate dhiiga Yesuusiin dibama. Halleluuyaa. Dhiiga Yesuusiin galmee dibame arrammoo achirratti cubbuun dubbifamu hin jiru. Sababni isaa dhiigaan haguugame haqamee waan jiruuf cubbuun kee kaleessaa yoo qalbitti jijjiirrattee ta'e yoo Waaqayyo duratti kuftee boossee namaari nafuri jettee ta'e dhiigni Yesuus Kiristoos dosee cubbuu keetii haxaa'ee balleesseera. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Therefore cubbuun atitti qalbii jijjiirratte sun achi hin jiru. ንስሐ የገባህበት ኃጢአት ማንኛውም በደል ይሁን ማንኛውም ኃጢአት ይሁን ትናንት የሰራኸው በደል ኃጢአት ንስሐ ገብተህበት ከሆነ በእርግጥ ተጸጽተህ በእግዚአብሔር ፊት ወድቀህ ንስሐ ገብተህበት ከሆነ ያ ኃጢአት አይሸፈንም። ምን ይሆናል ታዲያ? በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስለሚደመሰስ ያንን ይቅር ያለህን ኃጢአት እግዚአብሔር ለአንድና ለመጨረሻ አስታውሰው። ደስ ይበልህ። Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Raawwatee yaadatu Waaqayyoo deebise. Amalli Waaqayyoo isa kana.
Waaqayyo waan inni yaadachuu hin dandeenye cubbuu siif dhiise deebisee yaadatu. Dubartii tokkotu jedhama. Gara Phaaphaasii tokkoo dhaqxeetu yeroo hundumaa Waaqayyo kana natti dubbate galgala abjuu kootti kana natti hime mul'ata akkasii natti agarsiise jetteetu Phaaphaasiitti himti. Phaaphaasiin guyyaatti yeroo isheen natti itti himtu inuma nuffe, in jibbe, in nuffisiifte. Kanaafuu maal godhe guyyaa tokko dubartii kana mala uumeen ofirraa deebisuun narra jiraataa jedhe. Guyyaa gaafa in eegega hadhuftu harree eege hin natte. Yeroo isheen nattee himtu arramoo dubartiin anaa maa yeroo hundumaa dhufte na nuffisiifta mee gaaffii tokkoon si gaafadhaatii naa deebisii gaafa sana isatti jettu hundumaa nana manaa jedheen na gaafadhaa abbabbaa jetteen. Jennaan mee jedhe dubartiin galgala mana koo dhufte cubbuu isheen rakkina ishee natti himatte rakkinni ishee maal akka ta'e. Ani immoo cubbuu yeroo baay'ee suusii natti ta'e narraa deemuu didee araada natti ta'an itti fayyuu dadhabe Waaqayyo gidduu kana qad godhe dhukkuba cubbuu sana natti na fayyise sana maal akka ta'e Waaqayyo akka inni sitti himuu fi gaafadhuu kottuuti bor natti miittiin jedheen. Tola jettee galte dubartittiin. Tola jettee galte. Haadha abjuuti. Nama abjuu qabu hin tuffatinaa. Nama mul'ata argu hin tuffatinaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa booda dubartiin kun galteetu amala ishee kaleessaatti fufte. Maal goote? Yaa Waaqayyo abbabbaan kun Phaaphaasiin kun kan isaan itti qalbii jijjiirratanii yeroo hundumaa araadatti ta'ee cubbuutti fayyuu dadhabanii gidduu kana ati irraa fayyiste maaloodha natti miiccitiisaa boora akka isaan na amananiif dhaqeen itti maa jettee Waaqayyo duratti kuftee kadhatte. Inni lammaffaan yaa gooftaa jette. Dubartiin edda galgala mana isaa dhaqxee boossee rakkina ishee itti himatte maal akka ta'e natti himi deebii isaa wajjin natti himi dhaqeen itti maa jette. Maaltu isa dhibare abbaan malaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaan malaa waan ati barbaadu sitti dubbachuudhaaf waan ati kadhattu siif laachuudhaaf inni waaqaaf lafa olitti araarsuudhaaf ilma isaa dabarsee fannoo irratti qullaa salphatee akka inni siif du'u godhe. Inni akka gara dubartiitti yaa mucaa koottiin jedheen. Ni yennaan dubartiin galgala mana isaa dhaqxee kadhattee jedhe. Erga abbaa manaa isheetti heerumtee waggaa dheeraa lakkoofsifteetti. Garuu maseena waan taateef gadameessi ishee mucaa baachuu waan hin dandeenyeef mucaa naaf kenni jettee yeroo hundumaa natti boossi naa kadhadhu jettee dhattee Phaaphaasichatti himte. Mucaa hin argatti jedhiitii dhaqi Phaaphaasichatti deebisaa wajjin itti mii jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni lammaffaan yaa gooftaa jettee gaafatte. Inni lammaffaan maalidha? Beektu kaasa lammaffaa. Inni lammaffaan cubbuu araadatti ta'e, cubbuu suusiitti ta'e, Phaaphaasiin sun itti fayyuu dadhabee Waaqayyo duratti kufee kadhate Waaqayyo torban sana keessa kan itti fayyisedha. Maali inni kun immoo jettee Waaqayyoon kadhannaan Waaqayyo akkasittiin jedhe yaa mucaa koo fayyuusaa yaadadha malee dhiifama gochuufii koo yaadadha malee waan inni cubbuun hojjetee itti fayye yaadadhu jedhe Waaqayyo. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yusi hin nattegaa. Boromti isaa lafti yoomnaa bari'e jettee dhatte dubartiin kun lafti yoomnaa bari'e jette gaafa lafti bari'eef yeroo dhattu Phaaphaasichaan hin dhuftee jedhe Phaaphaasichi itti geessuu barbaade itti qoosuu barbaade nan dhufe abba jetteen sitti meeree waaqni kennaa natti meeraa jette kottu kanatti mittiin jedheen dubartittiin mana keessan dhuftee galgala kadhannaa akka kadhattaniif isinitti himte suni isin duratti himatte suni kanaan dura erga heerumte waggaa baay'eedha. Garuu gadameessi ishee mucaa waachuu waan hin dandeenyeef mucaa godhachuu dadhabde Waaqayyo si yaadadheera waggaa irraa mucaa godhatta jedhiittimi jedhee isinitti dubbateera jetteen. Inni lammaffaa jedhe baay'ee ajaa'ibsiifate baay'ee na yeroo waa'ee dubartittii yeroo isheen itti himte. Isa lammaffaa jennaan isa lammaffaa immoo Waaqayyoon isin tajaajiltan akka jedhe jetteenaan cubbuu keessiif dhiisuu koo malee cubbuu maalii akka hojjette ani irraanfadheera jedhe Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii koo cubbuu yeroo hundumaa suusiisitti ta'e yakka yeroo hundumaa suusiisitti ta'e Waaqayyootti diina si godhe Waaqayyoof si gidduu golgaa kaa'ee si rakkisu itti qalbii jijjiirratte siif dhiisuu isaa malee si fayyisuu isaa malee si furuu isaa malee dhala koo si maareera si fureera jechuu isaa malee cubbuchi maal akka ta'e dhiiga Yesuusiin dhiqamee waan badeef Waaqayyo cubbuu kee irraanfateera. Ameen jedhaa barreessaa warra onlaayinii jirtan galanni Waaqayyoof haa ta'u. ኃጢአትህ ተረስቷል ንስሐ የገባህበት ኃጢአት ይቅር ማለቴን እንጂ
አንተን ማዳኔን እንጂ ምን አይነት ኃጢአት እንደሰራ በልጄ በክርስቶስ ደም ስለታጠበ ኃጢአት ምን እንደሆነ አሁን አላስታውስም ይላል እግዚአብሔር። ነጋ ጀቹን isa kana nagaa jechuun isa kaleessaa bira dabarte isa kaleessaa gatte dhiiste jaalala ho'aadhaan araara ho'aadhaan ilaalcha ho'aadhaan garraamummaa ho'aadhaan nama wajjiniin yeroo jiraachuu dandeessu nagaa jechuun isa kana. Egaa Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti erge dhiifama guutuu araara guutuu kennuudhaan ilmaan namaatiif nagaa bal'aa, nagaa sammuu, nagaa hafuuraa, nagaa foonii anaaf sirratti dhangalaase. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Nagaan kun Waaqayyo gaheen taphate inni guddaan inni madaalli hin qabne nagaan kee guutuu akka ta'uuf haalaan akka inni hin daangeffamneef haala duree tokko malee Waaqayyo shoranni taphate inni guddaan ati taphachuu hin dandeenye gochuu hin dandeenye. Ilma isaa gara biyya lafaatti erge isa nagaa si dhowwatu cubbuu si ceephaa'u cubbuu si kuffise cubbuu booddee si deebise raawwatee bara baraan sirraa konkolaachisuu isaati. Gooftaadha Yesuus maqaan isaa galateeffamu. Egaa obboloota koo Qolasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 19 haga 20 yoo dubbiftan isa kana dubbifachuu dandeessu. Dhiigni Yesuus Kiristoos nagaa lafarratti buuse, araara lafarratti buuse, tokkummaa lafarratti buuse. Eenyu wajjiniin? Namaaf Waaqayyo wajjiniin. Nama sakam nama qalbi jijjiirratee Yesuus Kiristoosin fayyisaasaa gooftaasaa abbaasaa godhee fudhatee itti amanee jilbeenfatee ati Waaqa kooti jedhee itti amaneef nagaa sammuu namaa gararraatu jireenya isaa irratti dhangala'a. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Gaheen Waaqayyo inni guddaa inni ni taphate inni guddaan garaa keenyaaf yaada keenya eeguudha. Hojiin Waaqayyoo inni guddaan ni lammata. Garaa keenyaaf yaada keenya ሁለተኛው የእግዚአብሔር ድርሻ ሰላማችን በሁኔታ እንዳይገደብ ለማድረግ እግዚአብሔር የሚጫወተው ሁለተኛው ሚና ሐሳባችንና ልባችንን በክርስቶስ ኢየሱስ መጠበቅ ነው። ኤጋ ይሄ በጣም ትልቅ ሰፊ ሐሳብ ነው። ካለሴቶ ከጨዱበነ ከሳባው እንደንደኙ yeroo gabaabduwanii online dabarsu kana dubbadhe ibsee fixuu hin danda'u. Yaada baay'ee bal'aadha waan ta'eef garuu gabaabsee akka nuuf galutti haala amma dubbachaa jirru kana wajjin akka wal simutti gabaabsee dubbadha. Waaqayyo yaada keenyaaf garaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti eega jechuun protect or garrison by guarding jedhama. Garrison by guarding jechuun military termiidha kun. Yesuus Kiristoos keessatti humnaan aboo qabuun dandeettii qabuun ga'umsa qabuun meeshaa qabu hundumaan yaadni kee Kiristoos keessaa akka hin baane garaan kee Kiristoos keessaa akka hin baane Waaqayyo in eega. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaadni kee ati ofii keetiin yaada kee to'achuu hin dandeessu. Ofii keetiin garaa kee to'achuu hin dandeessu. Kanaaf iyyuu maaltu ta'a? Waaqayyo yaada keef garaa kee Yesuus Kiristoos keessatti eega. Kana gochuu waan nuti hin dandeenyeef Waaqayyo ofii isaatiif shora guddaa lammaffaa yaada keenyaaf garaa keenya karaa Yesuus Kiristoos eega. Maal akka ta'uuf? Nagaan keenya guutuu haalaan akka hin daangeffamne akka ta'uuf. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Erga guddaa cimaara jedhee isinitti beera. Egaa yaadni keenya akka farda kanniis itti nammiteeti. Farda kanniis itti nammite eenyuyyuu to'achuu hin danda'u. Fiiganii qabuu hin dandeessan. Kanniis itti nammiteennaan farda qabuu hin dandeessan. ነቢ ያወረረውን ፈረስ ማንኛውም ሰው ሮጦ መያዝ አይችልም። ሐሳባችን እንደዚህ ነው። ልባችን እንደዚህ ነው። ይነጉዳል፣ ይሮጣል፣ ይበራል። ማንም ሊቆጣጠረው አይችልም። ከዚህ የተነሳ እኛ የማንችለውን መቆጣጠር መያዝ የማንችለውን እግዚአብሔር በጸጋው በፍቅሩ በምህረቱ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ይጠብቃል። መቃን Waaqayyo ulfaatu. Araara isaatiin jaalala isaatiin egaa fedha isaatiin egaa humna isaatiin egaa ga'umsa isaatiin egaa yaada keenya isaa firinxiixaa yaada keenya isaa ariifataa yaada keenya isaa akka kanniisni farda kanniisni itti nammitee utaalee nuuf qabadu kana jabeessee nuuf qaba Waaqayyo nuuf eega. Filiphisiis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 torbarraa dubbanneerra.
yaada keessaniif garaa keessan jedha sagalichi. Egaa yaadni keenyaaf yaada jechuun ka'umsa waan hundumaati. ሐሳብ የሁሉም ነገር መነሻ ነው። ሐሳብ ያኒ ከኡምሳ ዮካን ቡኡራ ዋን ሁንዱማቲ ፈኬ ጉዳ ቶኮ ፈኬሱዳፍ ማሊን ጀልቀብዱ ጡቃዳን ጀልቀብዱ ኮፒ ኬኛ ዮካን እርሳሲ ኬኛ ወረቀተረ የሮዳኔ ጡቃ ኬኙ ጀልቀቤ ያንኑ ኬሰቲ ኡመሙ አከከናቲ inni lammaffaan yaanni dhagaa bu'uura wanta hojjetamu tokkooti. Fakkeenyaaf namni riil isteetii ijaaruu barbaadu tokko, mootummaan yeroo hospitaala ijaaruu barbaadu, mootummaan yeroo mana barumsaa ijaaruu barbaadu dura maal ka'a ijoollee? Dhagaa bu'uuraa ka'a. Waan hojjennuuf, waan goonuuf, waan karoorsinuuf, waan raawwannuuf, be careful, waan hojjennuuf, waan karoorsinuuf, waan raawwannuuf yaanni akka dhagaa bu'uuraati. ሐሳብ ለምንሰራ ነገር፣ ለምንገነባ ነገር፣ ለምናከናውነው፣ ለምናቅደው ነገር፣ ለምንፈጽመው ነገር ሁሉ እንደ መሰረት ድንጋይ ነው። ማሊፎን akkana jedha dhagaan bu'uura waan isin ajaa'ibu atuu ijaarsa isin ijaaruu barbaadan tokko hin jalqabamin kaa'ama. waan isin ajaa'ibu dhagaan bu'uura yeroo isin ijaartanis achuma jira. waan isin ajaa'ibu dhagaan bu'uura yeroo isin ijaartanii waan isin ijaartan sun tajaajila kennus achuma jira. dhagaan bu'uura yeroo isin waan itti tajaajila jalqabsiiftan sun achi ka'us achuma jira. አይገርማችሁም? ሐሳብ እንደ መሰረት ድንጋይ ነው። ስለዚህ ስለምታስቡት ነገር መጠንቀቅ አለባችሁ። የመሰረት ድንጋይ ስታቅዱም ለመስራት ስትጀምሩም ግንባታውን ስትጀምሩ ግንባታውን ስትፈጽሙ በግንባታው አገልግሎት መስጠት ስትጀምሩ ግንባታው ፈርሶ አገልግሎቱን አጠናቆ ከቦታ ሲነሳ ያ የመሰረት ድንጋይ እዛው ነው። ሐሳብም እንደዛው አንድን ነገር ለመስራት ስትጀምሩ ስትፈጽሙ ከዛ በኋላም ከናንተ ጋር ይኖራል። መልካም ነገር ከሆነ እያመሰገናችሁበት ደስ እያላችሁ ልባችሁ እያረፈበት ትኖሩበታላችሁ። መጥፎ ነገር ከሆነ ደግሞ እንደ መዶሻ አይምሮአችሁን እየደቆሰ በጸጸት እየገደላችሁ እየመነመናችሁ ያኖራችኋል። ሐሳብ ያን ባየ ሐማት ቂንቀሊዳ ያን ዮዋን ሐማትን ወጀተን ዮዋን ጋሪትን ወጀተን ሞ ያን ሐሚሌዳ ያን ጋሪን ተቆ ያደ ጋሪ ብራዳ ብስን ካሳ ያን ጋሪ ብራን ያደ ጋሪ ታኖ ብስን ካሳ ዋያኑ ኦፌገቹን በርባችሳል። yaada ka dubbiin yaada kana qabachuu hin dandeessu. jalqabarratti yaadi maaloodha jedheera. yaadi akka farda kannisitti nammiteeti fiiddee qabuu hin dandeessu. humna keetiin oli to'achuu hin dandeessu. kanaaf maal barbaachisa? waaqayyotu siif eega. yaada koonaaf eegi jedhi waaqayyoon kadhadhu. inni lammaffaan yaadni dhagaa bu'uuraati. dhagaa bu'uuraati waan tokko hojjechuudhaaf waan ittiin kaatudha. hojjettee raawwattee si wajjiniin kan hafee jiraatu yaada sana gaariidha yoo ta'e itti galateeffachaa jiraatta. hamaadha yoo ta'e itti gaabbaatti gubachaa jiraatta. yaada kana qabuu hin dandeessu. inni lammaffaan garaadha. garaa keenya maaliif eega waaqayyo maaliif garaa kee eega? yaanni bu'uurri isaa ka'umsi yaadaa eessa waan ta'eef? garaadha waan ta'eef. maqaan waaqayyoo ulfaatu. macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4:23 irraa yoo dubbiftan akkana jedha sagaleen waaqayyoo, laphee kee cimsiitii eeggadhu, ልብህን አጥብቀህ ያዝ ጠብቅ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ቁጥር 23 ላይ ልብህን አጥብቀህ ጠብቅ። ከኡምሲ ያዳ yaadisa akka farda kannisitti nammite faratu sana yaannis akka dhagaa bu'uuraa barabaraan si wajjin jiraatu sana yaadati to'achuu hin dandeenye qabuu hin dandeenye sana ka'umsi isaa eessa? garaa kee keessa, laphee kee keessa. kanaaf sagaleen waaqayyoo laphee kee garaa kee cimsi eeggadhu. inni jedha balbala madda jireenyaati, balbala madda badiisaati. burqaan waan hundumaa garaadha.
ገራዳ የህይወት በር ናትና የህይወት በር በደንብ ካልያዝከው የጥፋት በር ይሆንብሃልና ልብህን አጥብቀህ ያዝ። አኩማ ኡላ ጅሬኛ ኡላ ፈይና ኡላ ኤባ ኡላ nagaa siif ta'e gaafati ልብህ kee kana garaa kee kana onnee kee kana qabachuu dadhabdu summii haasase keessa farda ta'e inni feratu yaanni sun inni si gulufu sun yaanni si fuudhee qarreerra si fiiksisu sun qoraattii keessa dukkana keessa iddoon taane iddoo badii isaanni si dhaabu yaanni jallinaa sun kan inni yaa'u garaa keenya keessaa waan ta'eef garaa kee yaada kee waaqayyootu to'ata, waaqayyootu eega. Yoo maal goote yoo nama waaqayyoo ta'e isa ja'an kutaa sadaffaa irratti ati gochuun sirra jiru yoo goote waaqayyo immoo yaada keef garaa kee isa to'achuu qabuu hin dandeenye sana siif eega. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Ulfinni waaqayyoo dhaafatu. Kanaaf waaqayyo wanta nuti gochuu hin dandeenye irratti yoo isa kadhanne yoo isa waammanne nuuf eega, nuuf hojjeta, nuuf raawwata. Innis maalidha? Nuti yaada keenya eeguu hin dandeenyu. Nuti garaa keenya eeguu hin dandeenyu. Balbala waan ta'eef inni balbala jedha sagaleen waaqayyo. Wanti ittiin ol seenu, wanti ittiin gadi ba'u baay'eedha waan ta'eef gooftaa laphee koo bitadhu jennee kadhachuun nurra jiraata. Sagaleen waaqayyoo gaa Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26 yoo dubbistan raajii Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26 yoo dubbiftan waaqayyo saba isaatiif nan godha inni jedhe inni guddaan saba waaqayyoon yakkee waaqayyoon gaddisiisee waaqayyoon irratti ka'ee sababii cubbuu hojjeteef gabrummaa jala harka ormaa jala galee jiruun gara isaatti deebisuudhaaf biyya isaatti galchuudhaan dura waaqayyo kakuu inni galeef keessaa inni guddaan inni tokko akkana kan jedhudha. Ani saba kootiif jedhe waaqayyo kakuu haaraa nan gala. Innis jedhe waaqayyo ani garaa haaraa isaaniif nan kenna jedhe. Garaa haaraa isaaniif nan kenna. Garaa dhagaa agartee garaa dhagaa immoo maalan godha isaan keessaa nan baasa jedhe. Garaan dhagaa nama harkatti ta'a. Garaan waaqayyoon hin qabamin. Garaan waaqayyoon hin eegamin. Garaan waaqayyo jaloof hin galchin. Garaan balbala jireenyaa hin ta'in. Dhagaadha. Dhagaadha. Garaan abboomamne jechuudha. Garaa waaqayyoon hin sodaanne jechuudha. Garaa tole hin jenne jechuudha. Garaa nagaan barbaanne jechuudha. Garaa nagaan keessatti immoo hin jechuudha. Garaan akkasii jedha sagaleen waaqayyoo dhagaadha jedha. Garaa dhagaa. Garaa dhagaa. Garaa dhagaa jedhe egaa waaqayyo keessaan baasa. Garaa dhagaan sun maal isaan godhe? Garbummaa jala isaan galche. Ana jala akka isaan didan tole akka isaan naaf hin jenne isaan godhe. Cubbuu baay'ee yakka baay'ee jallina baay'ee xuraa'ummaa baay'ee hojjetanii anaan waaqayyo irraa galagaluu isaanitti fide garaa dhagaa sana ani keessaan baasa. Isa booda'u ofii koottan isaan deebisa. Kan koon isaan godhadha. Garbummaa jalaa immoo baaseen jedhe waaqayyo. Biyya isaanitti isaan deebisa jedhe waaqayyo. Rakkina jalaa, boo'icha jalaa, gadadamuu jalaa, cunqurfamuu jalaa, yaaddoo jalaa, sodaa namoonni irraan ga'an jalaa nan baasa jedhe waaqayyo. Sana jalaa baasuudhaaf garuu jedhe waaqayyo duran garaa dhagaa isaan keessaa baasa jedhe. Lammii keenyaaf saba keenyaaf har'a kanatu barbaachisa. Asiif achiin iyyuu qofa miti waaqayyo garaa dhagaa nu keessaa baasi. Isa akka nuti tole hin jenne godhe. Isa boquus irratti nu jabeesse. Isa nuti akka nuti tole jenne siif hin abboomamne isa nu godhe. Garbummaa jalatti, sodaa jalatti, yaaddoo jalatti, rakkina jalatti, hiyyummaa jalatti, kufaatii jalatti akka nuti gadadamaa jiraannu isa godhe sana garaa dhagaa nu keessaa baasi jennee waaqayyo duratti kufnee boo'utu nurra jiraata. Egaa garaan gosa lama jedhee isinitti himeera. Garaa dhagaa fi garaa foonii. Garaa dhagaa keessaan baasa jedhe egaa waaqayyo. Ani maalin godha? Kakuu haaraan isaanii wajjin gala. Kakuu haaraan kun kan maaliiti? Kakuu garaa dhagaa keessaa baasu. Garaa dhagaa keessaa erga baasee booda waaqayyo maal godha? Garaa foonii uumaaf. Garaa foonii jechuun ammoo maal jechuudha? Isa waaqayyoon jaallatu jechuudha. Isa waaqayyoon sodaatu jechuudha. Isa waaqayyoon barbaadu jechuudha. Isa nagaa barbaadu jechuudha. Isa nagaa of keessatti moosisu jechuudha. Isa nagaa duukaa bu'u, isa nagaa abdatu, isa nagaa eegu jechuudha.
Kanaaf egaa garaan kee jedha sagaleen Waaqayyoo balbala yookaan banaa jireenyaati. ልብህን አጥብቀህ ያዝ ጠብቅ። እሷ የህይወት በር ናት። ይህ የህይወት በር ካልሆነ ልብ ምን ይሆናል? ድንጋይ ነው የሚሆነው። የህይወት በር ያልሆነ ልብ ድንጋይ ነው፣ የተቀረቀረ የተዘጋ ማለት ነው። የተደፈነ የማይታዘዝ ፍቅር የሌለበት ሰላም የሌለበት የማይፈራ ማለት ነው። ለዚህ ነው ሕዝቅኤል 36:26 ላይ ይሄንን ድንጋዩን ልብ ፈንቅዬ አወጣላችሁና አዲስ ልብ ይፈጥርላችኋለሁ ጀ ሃራሳን ስኒፍ ኡመጀደ ዋቀሽ ከናፊ ኩን ዮስ ኬሳበ ዮነ ኬሳበ ያደኬፍ ገራኬ ዋቀዮ ከራ ክርስቶስ ኤጋ ያንኬ አካ ፈርደ ከኒስት ነምቴ ዮስርከትተ ያንኬ አካ ደጋቡራት ሲንጀደራ በረበራነ ፌሲ ወጅኒን ጅራታ ፊዴ ቀቡ እንደንደሱ አካ ፈርደ ከኒስት ነሜ ከናፊዩ ያደኬ ዋቀዮ አከሲፍ ኤጉፍ አካ ዋቀዮ ጀቤሴ ሲፍ ቀቡፍ ሆርዶፊ ዋቀዮን ከረዱ ያደጋ ያዳፍ ገራ waaqayyootu eega garaan namaan to'atamuu hin danda'u yaanni namaan to'atamuu waan hin dandeenyeef waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos yaada keessaniif garaa keessaniin eega jedha sagaleen waaqayyo. Eeguudhaaf egaa waaqayyo maal godhan isiniin jedhee dhagaasa ta'e dura buqqisa. Dhagaasa ta'e erga buqqisee garaa haaraa siif uuma. Garaa haaraan ammoo garaa waaqayyoon jaallatudha. Garaa waaqayyoon amanatudha. garaa waaqayyo duukaa adeemuudha. Garaa nagaa jaallatu garaa nagaa barbaaduudha. Garaa nagaa of keessatti moosu garaa nagaa duukaa adeemuudha. Garaa tokkummaa ijaaru garaa jaalala barbaaduudha. Garaa akkasii siifa kennu nuufa kennu waaqayyo. Maqaan waaqayyo haa galateeffamu. Egaa Kiristoos keessatti eega erga jenne akkamitti eega waaqayyo? Akkamittiin eega? Gaheen waaqayyoo maaludha isa jedhu irratti dubbataa jira. Inni irraanfatina. Inni jalqabaa diinummaa diiguudhaan cubbuu keenya raawwatee akka inni yaadatamne godhee balleessuudhaan waaqayyoo kaleessa diinummaa ture nuuf isa gidduu jeequmsa ture keenyan du'aa ture sana bara baraan nurra diigee kaaseetu anaaf waaqayyo gidduutti siif waaqayyo gidduutti nagaa bara baraan jabaatee dhaabatu godhe waaqayyo. Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 8 keessatti yoodhattanii dubbistan waaqayyo lafa kana waan lafarra jiru hundumaa erga balleessee booda mallattoo nagaan anaaf si gidduu kaa jedhe waaqayyo Nohi wajjiniin gaafa kakuu gale. Mallattoo akkamiinaa keessa jedhe Nohi yeroo gaafatu nagaa bara baraa jabaatee dhaabatu. Nagaa anaaf si gidduutti kakuudhaan jabaatee dhaabatu lammaffa badiisa bishaanii akka sitti hin finneef mallattoo bara baraa kan ta'u ani jedhe. Waaqayyo sabbata koo waaqarra nan diriirsa yeroo sabbata sana atiif qomoon kee samii irratti argitan kakuu koo yaadadhaa jedhe waaqayyo. Kakuu maali? Kakuu nagaa. Halleluuyaa, galanni waaqayyoof haa ta'u. Kakuu nagaa. Egaa saba gabrummaa keessa jiraniif badiisa keessa jiraniif du'a keessa jiraniif arra nu ajjeesu warri Baabiloon arra nu balleessu arra harka nu irratti ol fudhatanii iddoo kanatti akka nu hin jiraanne qomoo keenya lafarraa haxaanii balleessu saba jedhee halkanii guyyaa sodaatuun ani jedhe waaqayyo gooftaan macca. Waan si sodaachisu jala yoo jiraatte waan si yaaddessu waan si boossisu wanta dukkana sitti ta'e waan yaaddoo sitti ta'u jala yoo jiraatte waaqayyo ganama kana galgala kana guyyaa kana gara kee dhufee afaan nama dadhabaa kanaan akkana siin jedha ani kakuu haaraan si wajjiniin gala. Kakuu nagaa anaaf si gidduu jiru bara baraan jabeesseedhaaf. Kakuun nagaa anaaf si wajjiniin bara baraan jabaatee dhaabatu fuula koo duratti yeroo hundumaa akkati yaadatamtu kakuu godhu. Si duratti anaaf si gidduutti jabeessee dhaaba jedha waaqayyo. Nagaa gahee waaqayyo. Akkamitti eegagaa waaqayyo? Waaqayyo bara baraan hanga daarii lafaatti hanga andaara lafaatti hanga biyya dhuma biyya lafaatti nu wajjin ta'uudhaan nagaa kana Kiristoos keessa akka jiraannuuf nu eega waaqayyo. Yesuus Kiristoos የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ላይ ብታነቡ እንግዲህ አትፍሩ በዓለም ሳላችሁ ብዙ መከራ ብዙ ፈተና ብዙ ችግር ብዙ ውጊያ አለባችሁ ነገር ግን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ገለኒ ዋቀዮ ፈታ ፍጻሜ እስከ ዓለም ፍጻሜ ዓለም ላይ ያለ ነገር ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ ማለት ነው። የዓለም ፍጻሜ እስኪሆን ድረስ ማለት ነው።
Be aware. I will be with you. Ani gaafa hundumaa si wajjiniin jira. Egaa gaafa hundumaa nu wajjin ta'uudhaan maal godha? Nagaa keenya eega Waaqayyo. Nu wajjin ta'uudhaan nagaa keenya eega. Nutti araaramuudhaan nagaa keenya iddootti deebisuudhaan Waaqayyo nagaa haalaan hin daangeffamne akkan nuti qabaannu nu godha. Garaa keenyaaf yaada keenya karaa Yesuus Kiristoos eeguudhaan Waaqayyo nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne nuuf godha. Hanga dhuma biyya lafaatti, hanga handaara lafaatti, hamma lubbuun jirru hundumaatti nu wajjiniin ta'uudhaan, nu eeguudhaan, nu qabuudhaan, nu tiksuudhaan nagaan keenya guutuu akka ta'u haalaan akka hin daangeffamne nu eega Waaqayyo. Gahee Waaqayyoon isinitti himaa jira. Inni arfaffaan dursee nu akeekkachiisuudhaan Waaqayyo nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne godha. አስቀድሞ በማስጠንቀቅ ሊሆን ያለውን ነገር ሊፈጸም ወደኛ ሊመጣ ያለውን ነገር አስቀድሞ ለኛ በመግለጥ እግዚአብሔር ሰላማችን በሁኔታ እንዳይገደብ ያደርጋል። እያለት ይወቴ ገረጀብናን ኢጀጀብናን ኢትሴን ወሶንታን አማንቲዳን waaqayyoon qabachuudhaan yoo itti seenne ce'uu dandeenya jedhee isinitti beera. Namni amantiidhaan seenu walakkaa ga'ee gidduu ga'ee mogolee san laafu hamileen isaa jabaatee amantiitti cichee ce'ee adeema malee jenne. Inni jajabinaan gara jabinaan deemu garuu gaafa walakkaa ga'u bitaan mirga isaa ilaalee sodaachuu gaafa jalqabu mogoleen isa laafee harki isa laashee liqinfamuu jalqaba jenne. Nagaan kee haalaan akka hin daangeffamneef waaqayyo akeekkachiisa siif kennu gaafa hundumaa eeguu danda'u nurra jiraata. Hordofuu danda'utu nurra jiraata. Egaa osoo lubbuun jirru kaleessatu nagaa jirru har'atu Kiristoositti jirru nutti hima waaqayyo. Otoo isin natti amanaa jirtanii otoo isin anatti qabamtanii jirtanii nagaan keessan guutuu akka ta'uufan kana isinitti hime jedhe Yesuus Kiristoos. Rakkoo borirra ga'u ari'atama borirra ga'u har'a gooftaanaan jettu har'a barsiisaa konaan jettu har'a natti amantu sababiin isaa har'a natu isin wajjin jira har'a anatti amantanii jirtu haalli nagaadha jedhe Yesuus. Har'a bubbeen hin jiru jedhe Yesuus. Har'a jeeqamni raafamni hin jiru jedhe Yesuus. Garuu jedhe nagaan keessan guutuu akka ta'uuf amma waan ani isinitti muna dhaggeeffadhaa. Bor bubbeen isinitti ka'a. Bor lolli isinitti ka'a. Bor yeroo isinitti ana dhiistanii ana gantanii mana keessanitti deebitan waan akka godhu wanti dhufu waan jiruuf of eeggadhaa. Har'a kanan isinitti himeef nagaan keessan guutuu akka ta'uuf yoom atu anatti jirtanii. Gooftaa gaarii akkasiif galanni haa ta'u. Gooftaa hubataa akkasiif ulfinni haa ta'u. Nagaan kee bor akka hin goolamneef, nagaan kee torban dhufu akka hin goolamneef, nagaan kee ji'a dhufu waggaa dhufu akka hin boorofneef, akka hin jeeqamneef, haalaan akka hin raafamneef Waaqayyo har'a atuuti nagaa jirtu, atuuti isatti amanaa jirtu, bor amantiin kee akka hin raafamneef, akka iddootii hin buqqaaneef haala nagaa keessatti waan bor ta'u sitti hima Waaqayyo. That's why prophecy is very important. Raajiin kan inni barbaachiseef har'a kottu daabboo kana nyaadhu jechuun miti raajii jechuun. Raajii jechuun yeroo baay'een dogoggorra dhukkuba kanatti si fayyiseera jechuun raajii miti. Raajii jechuun boru wanta ta'u jiru eenyuyyuu kan hin yaadin eenyuyyuu kan hin beekin torban dhufu keessa waggaa dhufu keessa wanta ta'uuf jiru dhoksaa jiru mul'isuu jechuudha. Egaa Yesuus Kiristoos har'a atuu sin natti amantanii anatti qabamtanii atuu sin jiraattanii nagaan keessan guutuu akka ta'uuf amman isinitti hima jedhe Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 2 yoo dubbifne sagaleen Waaqayyoo isa kana nutti hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 31 fi 33 yoo dubbifne Yesuus isa kana nutti hima. Yeroo nagaa natti amantu jedhe Yesuus. Sagalichi akkana jedha. Yeroo nagaa natti amantu rakkoon gaafa dhufu naganuuf jirtu jedhe Yesuus. Anatti qabamtanii utuu jirtanii nagaa akka qabaattaniifani kana isinitti hime jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 31-33. Har'a anatti amantu gooftaas naan jettu
barsiisas naan jettu. Sirriidhaan gooftaa keessan ani barsiisaa keessan. Nagaan keessan guutuu akka ta'uuf garuu na dhaggeeffadha. Bor maaltu jira jedhe? Bubbeetu jira. Bor maaltu jira? Jeequmsatu jira. Bor maaltu jira? Namoonni billaa fuudhanii gara keessan dhufu. Abidda qabsiisanii gara keessan dhufu. Albee baatanii gara keessan dhufu. Gaafas jedhe Yesuus, nagaan har'a qabdan akka hin boorofneef, amantiin har'a qabdan akka hin raafamneef isinittan hima jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Waa'ee dhukkuba koronaa dhiifama naa godha. Ani raajii miti, apostilii miti, paastarii miti isiniin jedheera. Garuu bara 2018 Diseembarii keessa Waaqayyoo abjuu tokko natti agarsiise. Biyya Kooriyaa keessatu hin jiru. Diseembariin gara dhumaa torban dhumaa keessa abjuun kun maalodha? Urka kan fakkaatu akka daaraatti samiirraa kan harca'u. Namoota baay'eerra yeroo buufatu. Namoonni isaan qabaman hundumtuu akka dhukkubsatan. Baqatanii mana isaaniitti akka isaan galan Waaqayyo abjuu kootti natti agarsiise. Namoonni kun mana isaaniitti galaniitu gadi ba'uu sodaatu. Isa booda international fellowship qabna. Sanbatatti bari'u gaafa sanbata galgala wanti kun dilbatatti bari'u waldaa dhaqeen international fellowship irratti kana namootatti hime. Obboloota kadhatanii wajjin Waaqayyoon kadhanne. It's a kind of viral infection. Namoonni gaafa sana in kadhanne boonyee kadhanne. Torban saatti irra deebinee kadhanne. Isa booda hin irraanfanne. 2018 dhuma isaatti wanti ta'e hin jiru. Dhuma 2019 wanti ta'e hin jiru. Dhuma 2019 for your surprise Decemberii torban isa dhumaa keessa viral infectioniin kun biyya lafaa irratti ta'e. Yoo Waaqayyoon kadhanne, yoo Waaqayyoon eegne, Waaqayyo guyyaa tokko dursee, torban tokko dursee, ji'a tokko dursee nutti hima Waaqayyo wanta ta'uudhaaf jiru. Yesus akkana jedhe egaa nagaan keessan arratu anatti amantanii, atoo anatti qabamtanii jirtanii akka inni bor yeroo rakkinni dhufu bubbeen yeroo ka'u akka isin hin raafamneef, akka isin hin jeeqamneef, akka isin abdii kutattanii booddee hin deebineef arran isinitti hima jedhe Yesus. Bor naganuuf jirtu. Nadhiistanis gara mana keessanitti deemuuf jirtu. Nagaan kee guutuu akka ta'uuf haalli bor sirratti dhufu nagaa kee akka hin raafneef. Rakkinni bor gara mana kee dhufu, gara ijoollee kee dhufu, barumsa kee irratti, hojii kee irratti, mana kee irratti, bultoo kee irratti, biyya kee irratti dhufu akkas hin raafneef, akkas hin jeeqneef dursee sitti dubbata Waaqayyo. Nagaan keenya guutuu akka ta'uuf yeroo hundumaa Waaqayyo nu akeekkachiisa. Inni kan biraan yeroo hunda ija akka godhannuuf nu qeenxa'uudhaan, inni shanaffaan nu qeenxaa Waaqayyo, nu qeenxa'uudhaan iji keenya Kiristoositti qabamne yeroo jiraannu iji keenya baay'ee akka ta'uuf yeroo hundumaa nu qeenxaa Waaqayyo. እንግዲህ አንደኛው ለአንድና ለመጨረሻ የሚሸፈን ኃጢአት ሳይሆን የሚደመሰስ ኃጢአት የኃጢአት ስርየት ለእኛ በመስጠት ለዘለዓለሙ ከአብ ጋር እንድንታረቅ ለማድረግ ክርስቶስን ወደ ዓለም በመላክ ሰላማችን በሁኔታ እንዳይገደብ አደረገልን። ሁለተኛው ሐሳባችንንና ልባችንን በክርስቶስ በመጠበቅ ሰላማችን በሁኔታ የማይገደብ እንዲሆን ያደርጋል እግዚአብሔር። ለምን በሐሳባችንና ልባችንን ብቻ መርጦ እግዚአብሔር ይጠብቃል? ምክንያቱም ሐሳባችን በንብ እንደተወረረ ፈረስ ነው፣ እንደ መሰረት ድንጋይ ነው። ሶስተኛ ሁል ጊዜ ችግር ከመፈጠሩ በፊት መከራ ከመምጣቱ በፊት ማስጠንቀቂያ በመስጠት ልባችንና ሐሳባችንን ይጠብቃል እግዚአብሔር። አራተኛው እግዚአብሔር እኛን ሁል ጊዜ እኛ የምንለው ፍሬ የሚናፈራ እንገደስ ንትሜራ ወረ ኢጀ ጎደተን አነቲ ቀበመኒ ወረ ኢጀ ቀበኒ ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ አባንኮ ማልጎደ ጀደ ኒቄንጣ ጀደ ኒቄንጣ ፍሬ የሚያፈራውን ቅርንጫፍ ይገርዘዋል። በደንብ ስሙኝ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ያለው ነው ማወራ። ፍሬ የሚያፈራውን ቅርንጫፍ ይገርዘዋል፣ ፍሬ የማያፈራውን ይቆርጠዋል።
መቁረጥና መግረዝ አንድ አይደለም። ሙሩፊ ቄንጣውን ቶኮ ሚቲ ከሙረሙ ዳጋ ዳጋ ነምባሳ ነንቀተ ጀዴ waaqayyo ዳጋ ከሚ ገራ ዳጋ isa booda garaa haaraa ana waaqayyoon sodaatu ana waaqayyoon jaallatu nan kennaaf jechuun maal jechuudha? Kan ija godhatu ija maalii? Ija jaalalaa, ija nagaa, ija hafuuraa godhachuu kan danda'u jechuudha. Egaa Yesuus akkana jedhe egaa abbaan koo damee anatti jiraatu ijas kan godhatu gaafa hundumaa maal godha jedhe? Ni qeenxaa jedhe. Ni qeenxaa. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Nu qeenxaa waaqayyo. Qeenxa'uu jechuun daran ija akka inni godhatu. Fakkeenyaaf bunni gaafa inni jaaru yookaan gaafa inni dulloomu in mura qotee bulaan. In mura. Akkam godhee mura. Hundeetti muratu hin ta'in damee baay'ee godhatee damee haaraa baay'ee godhatee akka inni biqilu godha. Damee haaraan buna yeroo baay'eetti biqilu waggaa dhufu ija baay'ee godhata jechuudha. Kun maal jechuudha? Qeenxa'uu jechuudha. Bunni hin qeenxaa'ama malee muramee hin gatamu yoo dulloome jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Bunni akkasii amala akkasii qaba. Bunni amala ilmaan namaa qaba. In guddata ija godhata garuu maal ta'a? In dullooma. Yeroo dulloomu maal goona? Buna in qeenxaana. Hin murra. Iddoonni muramuu qabutti murra. Maal akka ta'uuf damee baay'ee godhate akka inni biqiluuf akka inni guddatuuf. Isa boodoo ija baay'ee godhateetu haaraa ta'a jechuudha. Of haaressa jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf. Akkuma kana Yesuus akkana jedhe egaa abbaan koo damee anattatu jiru ija godhatu ni qeenxaa jedhe. Ni qeenxaa. Qeenxaamuun egaa ija baay'ee akka godhannuuf baay'annee lalisnee ija gaarii ija miidhagaa akka godhannuuf qeenxaamuudha. Kun ija baay'ee godhachuu keessaa iji tokko maaloodha jenne? Nagaadha jenne. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irraa nagaan ija hojii hafuuraati jenne. Abbaan koo jedhe egaa Yesuus gaafa hundumaa warra ija godhatan ni qeenxaa jedhe. Maal akka ta'an? Ija baay'ee akka godhataniif. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qeenxa'uudha. Inni shanaffaan nu qulqulleessuudhaan nagaan keenya gaafa hundumaa guutuu akka ta'u godha. Nu qulqulleessa waaqayyo. Ofiidhuma isaatii nu qulqulleessa. Kanaaf gaafa hundumaa kadhachuu isa jedhu irratti gahee keenya gaafa hundumaa kadhachuu gaafa hundumaa barbaadu isa jedhu keessatti yeroo kaafne nuti hin kadhanna waan xiqqoo kadhanna waaqayyo immoo isa nuti barbaannu gararraa nuuf godha jedhee isinitti meera. Kanaaf nu qulqulleessa gaa waaqayyo. Ofii isaatii nu qulqulleessa. Nu haaressa. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Qeenxa'uu jechuun haaressuu jechuudha. Inni የወይን ዛፍ ነኝ። የወይን ዛፍ ቅርንጫፍ አለው። ፍሬ የሚያፈራ ቅርንጫፍ ደግሞ አባቴ ሁል ጊዜ ይገርዘዋል ጀደ ኢየሱስ ያድሰዋል ማለት ነው። እና ሐረሰ ጀቹን ቁልቁለሱ ነጋ ሐረውዳፍ ሐራንሞ ቆዳ ቁላድ ዋም የሚደጋቱ ከሰታ ቆዳ ቁልቁሉ ከሰ ዋም የሚደጋ ኛተሙዳፍ ተው ኢጀት ካንቶሉ ዋን ገጋሪቱ ከሰ ካአም ulfinni waaqayyoo dhaafatu nu qulqulleessa gaa waaqayyo mudaa malee akka jiraannuuf Tasalonqeessa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 gaafa hundumaa mudaa malee akka argamnuuf gaafa dhufaa Yesuus Kiristoos mudaa malee guyyaa murtii sanatti waaqayyo dura dhaabachuu akka dandeenyuuf waaqayyo gooftaan ofii isaatii maal godha jedha nu qulqulleessa jedha maqaan waaqayyoo ulfaatu. Nu qulqulleessu dhageen waaqayyo maal akka ta'uuf waaqayyo dura dhaabachuu akka dandeenyuuf warri waaqayyo dura dhaabatan warri Kiristoos wajjiniin gaafa hundumaa jiraatan immoo nagaan isaanii irraa afaan haalaan hin daangeffamu jedhe. Inni dhuma waaqayyo moo'icha nuuf kenna maal irratti haala hundumaa irratti qorumsa hundumaa keessatti rakkina hundumaa keessatti raafama hundumaa keessatti goolama hundumaa keessatti hiyyummaa hundumaa keessatti waaqayyo moo'icha nuuf kennuudhaan nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne godha. Sagalee baay'ee natti tolu tokko isiniif dubbisa. Roome boqonnaa 16 lakkoofsa 20 waaqni nagaa jedha. Waaqni nagaa dafee seexanicha jedha. Miilla keessan jalatti maal godha jedha gadi tuba jedha maqaan waaqayyo ulfaatu. Waaqni nagaa seexanicha
dafee miilla keessan jalatti dafee jedha galanni Waaqayyoo. Dafee jechi jedhu maaliif osoonni isa yaade isa karoorse karaa irratti isin irratti raawwachuudhaaf isanni qindeeffatee dhufe sana atuunni isin irratti raawwatin dafee ፈጥኖ የሰላም አምላክ ፈጥኖ ሰይጣንን ከእግራችሁ በታች ይቀጠቅጠዋል። ገለኒ Waaqayyoo ፈጥኖ ያቀደብህን ያሰበብህን በአንተ ላይ ሳይፈጽም ማለት ነው። ለዛ ነው ፈጥኖ ኢባቡ ጠላቱ ሰይጣኑ እጁን ሳይዘረጋ ምራቁን ሳይተፋ መርዙን ሳይተፋ ያቀደውን መንፈሱን አጋንንቶቹን በአንተ ላይ ሳያሰማራ ፈጥኖ ለዚህ ነው መፍጠን ያስፈልጋል። ደፈ ገለኒ Waaqayyoo ፈጥኖ የእግዚአብሔር ፍጥነት እንግዲህ ከሰይጣን ፍጥነት ይበልጣል። ደፈ መቃን Waaqayyoo አልፋቱ ሰፍስኒሳ ጀርጀርቲንሳ ሰበምኒሳ ስኬሳ ጅራ ዋንቴ ሲወጅን ጅራ ዋንቴ Waaqayyoo ጀደጋ ሀፉረ ኑት ባፈኑ ጫላ nutti dhiyoodha maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf Waaqni nagaa obboleettii koo dafee seexanicha maal godha miilla kee jalatti gadi tuma atuunni isa karoorse sirratti raawwatin nagaa kee gooluudhaaf nagaa kee booressuudhaaf namaa gadi si gochuudhaaf si gadachuudhaaf hiriyyaa kee gadi akkati taatuuf gara jiraattu bara jiraattu mana jiraattu hundumaa keessatti akkati namaa gadi taatuuf kan inni sirratti hojjechuudhaaf ka'e. dafee kun sirratti raawwatin Waaqayyo gooftaan machaa dursee miilla kee jalatti gadi tuma galanni Waaqayyo. Halleluuyaa. Kana gochuudhaan Waaqayyo nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne godha. Dafee mo'icha siif kenna. Dafee miilla kee jala galcha. Maaloo isa si boosisu, isa si gadachu, isa si jeequ, isa nagaa kee booressu, isa haala kee gaafa hundumaa gadadoof rakkinaan hiyyummaan abdii kutannaa sodaadhaan akka inni guutamu godhu karoorfatee isa sirratti ba'e irratti Waaqayyo dafee harka irratti ol fudhata. Dafee irratti murteessa. Eessatti biraazer Waaqayyo seexana sirraa fageessee lolu miilla kee jalatti galchuudhaan halleluuyaa iqaxaqixa waale hintumas jalatti gadi. Wow, it's amazing revelation. Mul'ata addaati kun maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isa biyya kee goole, isa maatii kee goole, isa ganda kee goole, isa araddaa kee goole, isa saba kee goole, isa ijoollee kee goole. Waaqayyo gooftaan machaa kaleessa sitti meera situn dhageenya malee, si akeekkachiiseera situn dhageenya malee, har'a garuu garootti gara Waaqayyootti iyyitu. Amma sitti fufee akka inni sin jeeqneef, akka inni sin goolleef, akka inni namaa gadi sin gooneef, boo'ichi kee akka itti hin fufneef, gaddi kee akka itti hin fufneef. akkana siin jedha Waaqayyo dafeen jedha Waaqayyo diinni kee isa yaade summii sun sitti hin facaasin billaa isaatiin atuun isin rukutin abaarsaan atuun lafarraa sin balleessin gaddaan atuun mana kee rukutin dafee miilla kee jalatti seexana namtuma jedha Waaqayyo gooftaan macha maqaan Waaqayyo alfaatu galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u obboloota koo nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamneef wanti nurraa eegamu maaloodha kutaa sadaffaa keessatti dubbadheera. Har'a gaheen Waaqayyoo nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne gochuudhaaf kan jedhu irrattan maal godha Waaqayyo kan jedhu irrattan dubbadhe. Egaa Waaqayyo duraan dursee nagaa nuuf kennuudhaan nagaa keenya eega. Nagaa akkamii? Nagaa bara baraan jiraatu. Nagaa kakuudhaan jabaatee bara baraan dhaabatu. Nohiidhaa wajjin Waaqayyo kakuunni galee kakuu sabbata Waaqayyooti. Reemboo isa jennu sana kakuu reembooti. Kakuu nagaata sun kakuu bara baraan ani badiisa sitti hin fidu kan jedhudha. Anaaf siif ammoo kakuun Waaqayyo bara baraan dhaabe nagaa kee hin booressu nagaa kee hin goolu jedhee kakuu Waaqayyo nuuf dhaabe fannoo Yesuus Kiristoosidha. Gaafuma fannoo Yesuus Kiristoos jala jiraattu ati nagaan kee haalaan hin daangeffamu. Inni lammaffaan garaa keenyaaf yaada keenya Kiristoos keessatti eeguudhaan Waaqayyo gahee guddaa taphateetu nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne godhe. Yaada firinxiixaa garaa jallina yaadu garaa yeroo barbaadutti dhagaa ta'u Waaqayyo qofatu eeguu danda'a. Yaada firinxiixaa nuti qabannee dhaabuu hin dandeenye Waaqayyo qofatu eeguu danda'a. Inni sadaffaan yeroo hunda ija akka godhannuuf ija nagaa akka godhannuuf nu qeenxa'uudhaan qeenxa'uu jechuun barsiisuu jechuudha. Qeenxa'uu jechuun gorsuu jechuudha. Jajjabeessuu jechuudha. Qajeelchuu jechuudha. Karaarra buusuu jechuudha. Qeenxa'uu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
Inni kan biraan dursee nu akeekkachiisuudhaan nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne godha. Bor waan sirratti ta'u har'a sitti hima Waaqayyo. Waggaa dhufu waanta ta'u har'a nutti hima Waaqayyo. Bara dhufu waanta ta'u har'a nutti hima Waaqayyo. Nutti hima Waaqayyo. Atuu nutti hin himin Waaqayyo waan biraa nutti hin fidu. Nuti hubachuu dadhaba. Waaqayyo jedha karaa tokkos karaa biraas hin dubbata. Namni isa qalbeeffatu garuu hin jiru. Qalbeeffachuu danda'utu nurra jiraata. Inni shanaffaan nu qulqulleessuudhaan nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne godha. Qulqulleessuu jechuun gaafa hundumaa Waaqayyo wajjin mudaa malee akka jiraannu gochuu jechuudha. Inni kunis hojii Waaqayyooti. Hojiin qulqulleessuu hojii Waaqayyooti. Hojii hafuura qulqulluuti. Nu qulqulleessuudhaan Kiristoos keessatti nu eega. Nu qulqulleessuudhaan ija jabinaan gara iddoo teessoo Waaqayyootti dhiyaannee kadhachuu akka dandeenyu nu godha. Gaafa sana nagaan keenya haalaan hin daangeffamu. Inni dhuma moo'icha nuuf kennuudhaan nuuf loluudhaan Waaqayyo karaa hundumaa nu eeguudhaan nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne nu godha. Egaa isa si balleessuuf ka'u, isa si nyaachuuf ka'u, mana kee, jireenya kee, kakuu kee, eebba kee sirkaa balleessuudhaaf isa ka'u Waaqayyo gooftaan maccaa dafee miilla kee jalatti iji kee ilaalu miilla kee jalatti tuma jenne maqaan Waaqayyo ulfaatu. Nagaa sammuu namaa gararraa, nagaa jireenya namaa gararraa, nagaa beekumsa namaa gararraa, nagaa dandeettii namaa gararraa kan namaaf kennu Waaqayyo gooftaa maccaati. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Hunduma isa samaraayizii goo nagaa. Nagaan biyya lafaa kennu haala eegee yeroo eegee fanjii ta'ee dho'ee jireenya namaa balleessa. Inni kan Waaqayyoo garuu qindoomina sammuu, qindoomina hafuuraa, qindoomina lubbuu jireenya namaa Kiristoos keessatti tasgabbiidhaan akka inni jiraatu godha. Gaafa rakkinaa, gaafa muddamaa, gaafa yeelloo, gaafa qaanii, gaafa salphina tasgabboofne haara galfiitti akka jiraannu nu godha jenne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa nagaan keenya maaliin goola maree? Nagaan keenya karaarraa akka inni kaatu maal godha? Amantii dhabuu keenya, sodaa keenya, bibirrannaa keenya, yaadda'uu keenyatu amantiirraa nu kuffisa, abdiirraa nu deebisa. Waaqayyoon akka nuti dhiifnu nu godheetu sammuun keenya gaafa hundumaa akka goolamu, jireenyi keenya gaafa hundumaa dhukkubsata akka ta'u nu godha jenne. Kanaafuu maal goona ree jenne? Kutaa sadaffaa keessatti maal gochuu qabna jenne? Kiristoositti amannee ciccine gaafa hundumaa jiraachuu qabna jenne. Hafnee Yesuusitti maxxannee jiraachuu qabna jenne. Waa'ee hafuuraa yaaduu qabna jenne. Dubbii yookaan seera Waaqayyoo jaallachuuf isa keessa jiraachuu qabna jenne. Garaa yookaan laphee nagaa barbaadu, nagaa fudhachuudhaaf qophaa ta'e qabaachuu qabna jenne. Sammuu keenya, lubbuu keenya waan gaariidhaan, waan qulqulluudhaan, waan galata qabuun, waan abdii namaaf kennuun guutuutu nurra jira jenne. Gahee keenya kun, gaheen Waaqayyo ammoo gaafa hundumaa maal gochuudha jenne? Nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne dursee nagaa nuuf kenna. Diinummaa nu gidduu balleessuudhaan, goolii balleessuudhaan, lola balleessuudhaan, dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan chaappeffame kakuu nagaa, kakuu araaraa bara baraan nuuf ofiisaa gidduu dhaabuudhaan nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne godha jenne maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Garaa keenyaaf yaada keenya Kiristoos keessatti eega jenne. Yeroo hundumaa ija akka godhannuuf ni qeenxaa jenne. Dursee jenne wanta ta'uuf jiru nu akeekkachiisa jenne. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nu akeekkachiisuu qofa miti. Nu qulqulleessa jenne. Qulqulleessuun egaa mudaa malee akka jiraannuuf haalli keenya karaa hundumaa Kiristoos keessatti eegamaa akka ta'uuf nu eega jenne. Nu gargaara jenne. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Yesuus Kiristoos kaleessas, har'as, boris, bara baraanis inni qofaadhuma isaa gooftaan. Mudaa hin qabu, hirruu hin qabu, mudaa hin qabu. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Obboleessa ko maaltu nagaa kee goola? Gahee sirraa eegamu bartee isa Waaqayyo siif godhu hundumaa hordofuudhaaf gahee kee ba'i. Waaqni nagaa isa nagaa keenya goolu, isa diina nutti ta'u, isa nu boossisu, isa nu gadachu, isa nu cunqursu, isa namaa gadi nu gochuudhaaf yeroo hundumaa nu irratti hojjetu. Dhukkuba gara keenyatti ergee, sodaaf naasuu birrannaa gara keenyatti ergee, isa gaafa hundumaa nu yaaddessu nu jeequ. Dafee fagootti miti miilla keenya jalatti har'a gadi tuma Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Biyyoota adda addaa namoonni jirtan akkuma yeroo hundumaa jedhu gara dhiyaarra warri jirtan, Ameerikaarra warri jirtan, Kanaadaarra warri jirtan,
Laatiin Ameerikaa warra jirtan nagaan Waaqayyoo sammuu namaa gararraa, yaada namaa gararraa, beekumsa namaa gararraa inni ta'e isiniif haa baay'atu. Warri giddu galarra jirtan Itoophiyaa warra jirtan, Afrikaa biyyoota adda addaa warra jirtan, Awurooppaa biyyoota adda addaa warra jirtan nagaan Waaqayyoo sammuu namaa, yaada namaa, garaa namaa gararraa inni ta'e Kiristoos keessatti gaafa hundumaa isin haa eegu. Warri gara bahaarra jirtan Awustiraaliyaarra, biyyoota Eeshiyaarra, biyyoota Arabaarra warri jirtan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Nagaan Waaqayyoo biyya keenya irratti akka ta'uuf, uummata keenya irratti akka ta'uuf egaa maaltu nurraa eegama? As a citizen akka qomoo tokkotti maaltu nurraa eegama? Ani gahee koo ba'uutu narra jira. Maal gochuudhaan? Ilma nagaa ta'uudhaan. Ilma nagaa isa nagaa fudhatu, ilma nagaa isa nagaa hordofu, ilma nagaa isa nagaa baatu, ilma nagaa isa gaafa hundumaa nagaa of keessatti moosisu, nagaa hordofuudhaan isa tokkummaa ijaaru ta'utu narra jiraata. Dhaabbanni siyaasaa maal gochuu qabu? Dhaabbata nagaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Dhaabbata nagaa akkamii? Dhaabbata nagaa of keessaa qaban, nagaa barbaadan, nagaa of keessatti moosisan, nagaa hordofuudhaan dhaabbata siyaasaa nagaadhaan tokkummaa ijaaran ta'uu danda'utu irra jiraata. Mootummaa irraa maaltu eegama? Mootummaa nagaa ta'uu qaba. Mootummaa nagaa jechuun mootummaa akkamiiti? Mootummaa nagaa barbaadu, mootummaa nagaa buusu, mootummaa nagaa hordofuudhaan namoota hundumaa walitti qabu, warra kaan ofitti hammatee qabuudhaan nagaa buusee nagaa ijaare tokkummaa cimsee qabu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanan ta'u taanaan gaafa hundumaa maaltu taasiniin jedheera? Biyyi hin goolamti, sabni hin jeeqamu, hiyyummaan dararamuun namaa gadi ta'uun, biyya adda addaa gadi ta'uun nagaa dhabuu keenya irraa dhufa. Nagaan biyya keenya keessa hoo jiraate, saba keenya keessa hoo jiraate, hundumtuu akka waan isaaf gaarii ta'e yaadu, obboleessa isaafis gaarii akka inni ta'e yaaduu gaafa danda'u biyya keenya keessatti nagaatu dhufa, dimokiraasiitu dhufa, jaalalatu dhufa, guddinatu dhufa, ijaarsatu dhufa, eebbatu dhufa. Waaqayyo harka hiikkate saba keenya qaqqabata. Yoom tokkoon keenya mataa keenyatti, dhuunfaa keenyatti ijoollee nagaa gaafa ta'an, dhaabbanni siyaasaa gaafa nagaa barbaadan, dhaabbanni amantii gaafa nagaa lallaban, mootummaan gaafa nagaa labsu, gaafa nagaa hordofu, kan afaanii miti jiraatame. Kanaaf inni sagaleen Waaqayyoo nagaan laphee keessan keessatti hamuu jedha. Maal jechuudha? Dura sina dhuunfatu, duratti jiraadhu, duratti itti amanii hordofu jechuudha. Ofii kee keessatti nagaa gaafa hordofuu jalqabdu nagaa hojjechuu jalqabda. Gaafa of keessatti moosiftu bakkeetti baasuu jalqabda. Namni nagaa of keessatti moosise warra kaaniifis nagaa kenna. Akkasuma gaa warri kaanis goolii warri barbaannu, jeequmsa warri barbaannu keessa keenya nagaan hin jiru jechuudha. Nagaan saba keenyaaf, nagaan lammii keenyaaf, nagaan biyya keenyaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'uun jedha. Obboloota koo warri na hordoftan Waaqayyo gooftaan machaa isin haa eebbisu. Kutaa arfaffaa kana YouTube irraan ka'a. Sheeriin isinii godhaa, isinis sheerii gochuudhaan, sabskraayibii gochuudhaan obboloota keenya biraan geessu. Gooftaa Waaqaaf lafa, mootii nagaa, angafa nagaa, Waaqa jaalalaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan Waaqaaf lafa irratti haa ulfaatu. Ergaa Waaqarraa, mul'ata Waaqarraa, sagalee yeroo, ergaa yeroo afaan keessa akkatti waan nuti dubbatteef maqaan kee haa ulfaatu. Nagaan biyya keenyaaf haa ta'u, nagaan saba keenyaaf haa ta'u, nagaan lammii keenyaaf haa ta'u. Jibba nu gidduudhaa buqqaasi, abaarsa nu gidduudhaa buqqaasi, dhukkuba nu gidduudhaa buqqaasi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuu namoota hundumaa keessaa garaa dhagaa baasii yaa Waaqayyo. Ani kakuu haaraan isin wajjin galanuun jettee taa'arra. Kakuu haaraa saba keenyaa wajjin gali. Kakuu haaraa uummata keenyaa wajjin gali. Kakuu haaraa mootummaa keenyaa wajjin gali. Kakuu dhagaa nama keessaa baasu. Kakuu jibba nama keessaa baasu. Kakuu abbamamuu diduu nama keessaa baasu. Kakuu jaalala dhabanii jibbatti guddachuu nama keessaa baasu. Maqaa gooftaa Yesuusiin garaa dhagaa nu keessaa baasi. Garaas jaallatu, garaas sodaatu, garaa ol baatu, garaa ol hammatu, garaa ol danda'u, garaa olitti yaa Waaqayyo gooftaa gaafa hundumaa madaqee wal jaallatu, wal gargaaru nuuf uumuun jaalala kee haa ta'u. Waaqa nagaa dafii ariifadhu. Isa biyya keenya diigu, isa saba keenya diigu, isa lammii keenya diigu, isa nagaa keenya diigu, isa mul'ata keenya balleessu, isa guddina keenya balleessu, isa jaalala keenya balleessu ariifadhu. Miilla keenya jalatti tumi yaa Waaqayyo. Hafuura hiyyummaa, hafuura gadadoo, hafuura baarsaa, hafuura dhukkubaa lafa keenya, saba keenya irraa kaasi.
maqaan kee ulfaatu kabajniif ulfinni hooqumaaf guddinni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u waan nu dhageesseef gaafa hundumaas waan nu dhageessuuf maqaan kee ulfaatu waaqni nagaa fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaa isiniif haa kennu fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu fuula araara isaa gara keessanitti haa deebisu gaafa hundumaa bara keessan mul'ata keessan hojii keessan mana keessan jireenya keessan barumsa keessan piroojeektii keessan bakka jiraattan hundumaatti isin haa eebbisu eebbifamaa eebbaafis ta'a Yesuus Kiristoos gooftaan isin caalaa beekee miti obboloota ko ayyaanni waan naa baay'ateef carraa waan an argadheef manas waanan ooluuf warra feesbuukii irraa waa'ee siyaasaaf qofa waa'ee du'aa qofa lallaban waa'ee dhukkubaa qofa warra lallaban ishee kanaa fuunfatan jedheen dubbadha fuunfadhaa nyaachuu yoo dadhabdan iyyuu ilaalaa arguu yoo dadhabdan iyyuu dhagaa dhaggeeffachuu yoo dadhabdan iyyuu sagaleen kun abdii isinitti tora namoota koronaa vaayirasiin du'an qabaman qofa poostii gootu taanaan raafamaa yaaddaa sodaachaa deemu sagalee waaqayyootis itti goraa dhaggeeffadhaa itti goraa dhaggeeffadhaa galanni waaqayyoof haa ta'u itti goraa dhaggeeffadhaa dubbii jireenyaa dubbii fayyinaa dubbii ulfinaa isa kan biyya keenya fayyisu isa kan saba keenya lammii keenya mootummaa keenya dhaabbatoota siyaasaa nuti qabnu kan fayyisu dubbii waaqayyooti nagaa kutaa tokko amma afuritti dubbanne ayyaanni waaqayyoo waan nu baay'ateef afurri waaqayyoo waan nu gargaareef kutaa afuritti atuu barbaachisaa ta'e hanga kutaa kudhanitti dubbachuu nan danda'a garuu namoonni sagalee waaqayyootiif yeroo kennuurra waan adda addaaf yeroo kennu waan ta'eef dheeressuu hin barbaanne yeroo keenya waan gaariidhaaf oolchinu yeroo hundumaa akkan isiniin jedhu harka keenya dhiqannee vaayirasiitti walaba goonu laphee keenya qalbii jijjiirrannaan cubbuutti walaba goonu jaalala baay'isaa dhiifama baay'isaa wal gargaaraa wal jaalladhaa wal baadhaa wal tiksaa waliif kadhadhaa jibba balleessaa meetira lama xiqqooma ishee olirraa fagaadhu olirraa siqaa dhaabadhaati waan gootan olii wajjiniin godha gooftaan machaa sinaa eebbisuu shalom blessings to all of you nagaa waaqayyootiin galatooma